داتي بيفقد داتي هي كمان وان في جالتي يو إنفرسيتا إيسي نفه وان أكما إلى شكيتي فيه هيكتا جاللتنا في جالل وجريتو جالل محمد أمان dubartii ho'i jaalatee illee barri inni baay'ee jaalatee akka ta'u dhabe jiraanaan jedhanii jiran wanti wagam dhuga maamadamaan sirriidha dhugaadha yeroo sanii kutaa torba akkamiin baradha umriin kan kee bara sammee qata yawa sanirraa yoo hir'isee sitti malee agana jedhee yoo sanis baay'ee waan qabadhee hin deemne kutaa torbatti jaaladheen jira garmaleen jaaladhe guyyaan sanbataa lamaan kun sanbata xiqqaaf sanbanni guddaan isa jedhamu kan dilbanni kun ji'a natti ta'a haga wiixata mana barnootatti wal agarru isii argitu waan ji'a ga'ee natti fakkaata osoo akkas jennu ani immoo achi hawaasa naannoo saniitti irraa kan ka'e hawaasnis kan baratee miti ilaalchan taane nawaa qabanii yeroo ambaradhu sanu maal gootaa barataa saleedaa ol laqqabdee barsiistu maal gootaa barataa waan naan jedhanii akka nurratti beekan hin barbaanne jaalala keenya kan isiin beetti isiin hin beetti natti fakkaata maal jedhe itti himtee maal jedhe jechuun bakka isiilleen tangaraa waaquma beekaa gara ofii wallaalamoo yeetoo itti dhugan jedhanii ta'a afaanii isiin jaaladha naan jetti osoo akkas jennu amma namni dhage namni yoo dhaga'u bara kanatti Muhammad akkanatti intala tana jaalate jedha amma naare nam booyi hin bootte jaalala si boojite maaliif nu dhagaanii hin booya namoonni akkamitti nu dhagaanii bakka isitu nu hime jaalala keenya kan isitu balleessuuf nu hime jedhee amma guyyaa tokko somboo intalli takka geettuudha isheen umriidhaanis innis baay'ee na caalti maal taatee boottaa naan jette bara kanatti namoota akkas naan jedhan san maqaa dha'e ebaluun jaalate naan jedhanii intala maqaan Faatima jedhamti jaalate jedhanii jenna marree namni waan jaalatuu qabuuf jaaladhee sirriidhan jettuun naan jette isheen ka isheen dubartii akkana naan jette yeroo san immoo dubartiillee akka har'aa kanatti sammuun sun babal'atee laalaa hin turre akka hawaasa naannoo saniitti waan laallu ka isheen dubartiitu akkana naan jette kan saalfatiin ammaal saalfadheen booyaan jedheeni ishii san immoo situ himee jenne bakka wal dhabne anamma nan dubbisinin jedhee ammeennaaf jechuun hin hammaataa hartaa ga'u afaaniin jedhaan malee keessi kiyya garmalee isin jaalata eega jaalatti mee filannoon kan kee akkam diimtumu magaalamu dheertumu gabaabdu mee akkam duraan akka jaaladhutti diimtuun jaaladhaa amma garuu ammaanis bakka isaa waan hin jirree fi sammuunis waan annoo jedhee bifan filadhu amma maal filattamee maali jaalala isiin naa qabdu qofan filadha jaalala isiin sii qabdu jechuun mee akkami ibsama jaalalli namaaf namni qabu akkami ibsama akka itti ibsamu weel yoo wal jaalanne mul'atuu danda'a gaafsan immoo deebitanii isiis gaafachuu dandeessu ati fuutu jechuudha har'aaf immoo jaalalli isiin naa qabduu fi hooma hundarrattu ilaalcha irrattis wantoota adda addaati irrattis ilaalchisee jaalalli an isii qabu akkasitti dabalaa deemee jira. Gara fuulduraa hoo fuudharra maaliif? Waa laallatteerta waa qabda waa gaarli fireendiidhaan kana waa qabda. Haga silalleen qabu gara miidiyaa keessanii kanaan barbaaduu dhabu. Maammadiin akkuma dubbii isaa wanni isa mudateellee garaa nama nyaata jireenya isaa keessatti. Namoonni tokko akka durriyyee jedhee ammaayyuu nan amananii hojjetaan ICT eessa jedhanii yoo dhufanii opereetar viidiyoo konferansii barbaadeedhaan inni barbaadamu anuma iddoo sirra ramadamee kan jiru. Kana gaafatan mee hojjetaa ICT dhuunfi daabushii jedhee maa yoo jarri akkasiin namoonni akkasiin jedhan kun maaltu sitti dhagahame? Waan dhagahu maaliif